Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoo guyyaa irraa qabannee jirru isin biraan geenya. Oduu kana qindeessuuf dubbisuun kan isin faana turu Aagaa Jimaati. Haga dhumaatti akka nu caqaftan kabajaan isin gaafata. Kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Qelleen Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti ajjeechaan namoota nagaa irratti waraana mootummaan raawwataa jiraachuun himame. Tarkaanfii ajjeechaa waraanni raayyaa ittisa Impaayera Itiyoophiyaa uummata nagaa irratti fudhachaa jiru haala yaaddessaa ta'een itti fufuun Qelleen Wallaggaa keessatti humni waraanaa guddaan waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu bobba'e magaalaa Muggii dabalatee gandoota baadiyyaa garaa garaa keessatti dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jira jedha gabaasni arganne. Haaluma kanaanis Deengadda jechuun Sadaasa 13 bara 2023 aanaa Anfilloo magaalaa Muggii keessatti loltoonni Bilisiginnaa dargaggeessa kan maqaan isaa Dingataa Solomoon jedhamu harka isaa duubatti hidhanii magaalicha seensisuun waajjira poolisii magaalaa Muggii fuula duratti rasaasaan rukutanii ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Ajjeechaan aanaa Anfilloo keessatti gaggeeffamaa jiru kun ittuma fufuun Sadaasa 13 bara 2023 dargaggeessa Dabalaa jedhamu waraanni mootummaa ganda Daallee Kolii keessaa itti dhukaasanii miila rukutuun erga harkaan qabaniin booda mana maatii isaatii duratti geessuun rasaasaan tumanii haala suukanneessaan ajjeesuu gabaafamee jira. Kaleessa Sadaasa 14 bara 2023 achuma aanaa Anfilloo gandaa yaadannoo Yattii jedhamtu keessatti dargaggoon Iyyoob jedhamu loltoota mootummaan bifuma wal fakkaataan rasaasaan rukutamee ajjeefamuu kan himan jiraattotni dargaggoonni gara jabeenya loltoota sirnichaan ajjeefaman kunneen balleessaa fi yakka tokkollee kan hin qabne ta'uu eeramee jira. Odeeffannoo itti aanee qabnuun waldaan hakiimota Oromiyaa lixa Oromiyaatti lakkoofsi namoota weerara busaatiin du'an kan gabaafamaa jiru irraa baay'ee olaanaa ta'uu hubachiise. Dhukkubni busaa lixa Oromiyaa Qelleen Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti hawaasa irraan miidhaa ulfaataa geessisaa jiru haala gabaafamaa jiru olitti uummata rakkisaa akka jiru gabaafameera. Weerarri dhukkubaa kun xiyyeeffannaa mootummaa dhabuu isaan dafee to'atamuu dhabuun komii hawaasa bal'aa biraa dhaga'amuu isa ijoodha. Dhibeen kun guyyaatti lammiilee hedduu lubbuu baasaa akka jiru gabaafame. Waldaan hakiimota Oromiyaa kan gabaafame ol dhibee busaan du'aa akka jiran eere. Waldaan hakiimota Oromiyaa hawaasa lixa Oromiyaatti weerara busaa hamaan miidhamaa jiruuf tajaajila eegumsa fayyaa hatattamaa kennuuf garee ogeeyyii fayyaa garas ergeera. Waldichi haalli godina Wallagga lixaa Qelleen Wallaggaa keessa jiru waan gabaafamaa jirurraa baay'ee hammaataa ta'uu hubachiise. Akka waldichi gabaasa waajjiraalee fayyaa godina Wallagga lixaa fi Qelleen Wallaggaa irraa argame bobeeffachuun jedhutti ji'oota 3 darban qofa keessatti godinaalee lama keessatti namoonni dhibee busaan qabamuu isaanii mirkanaa'e wal duraa duubaan 156 fi 599 fi 92,376 ta'uu ibseera. Godinaaleen lamaan kunneen naannichatti dhukkuba busaa mirkanaa'e keessaa parsantii 60 ol qabatu jedhe. Dhaabbileen fayyaa guutummaatti miidhaman yookaan tajaajila adda baasuu fi wal'aansaa hin kennine aanaalee baay'ee keessa argaman ilaalcha keessa galchuun waldaan hakiimota Oromiyaa lakkoofsi gabaafame tatamsa'inaa dhugaa weerara kanaa kan hin agarsiisnee fi rakkoo booddee naannolee kanneen keessatti mul'atu akka ammeessu ni amanaa jedhe. Qaamoleen dhimmichi ilaallatu dhimmicha xiyyeeffannaan ilaaluu akka qabanis gaafate. Hawaasni Oromoo dhibee busaa uummata miidhaa jiru kana damdamachiisuuf waan irraa eegamu bahataa jiraachuu eereera. Deeggarsi taasifamu kanaa olitti cimee akka itti fufuu qabus gaafatee jira. Odeeffannoo itti aanee qabnuun godaantonni ilmaan Oromoo 100 ol ta'an bishaaniin nyaatamuun himame. Dhiibbaa mootummaan ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiruun walqabatee baqattoonni Oromoo sirnicha baqaaf jecha gara biyyoota hambaatti baqachaa turan namoonni lakkoofsaan 100 ol ta'an bishaaniin nyaatamuun dhaga'ame. Mootummaan Itiyoophiyaa dararaa idaa ajjeechaaf saamicha hawaasa Oromoo irraan gahuun obsa kanneen fixachiise jiru biyya kanaa baqa gara biyyoota ollaaf kaanitti kan baqatan kanneen gidiraa kana addeeffatan kaan ammoo qawwee kaasanii loluuf dirqamu. Ilmaan Oromoo jireenya baqaa filatan irra miidhaan galaanaan nyaatamu soorata qurxummii ta'uuf rasaasaan du'aan gammoojjii biyya hormaatti hafuun gabaasa irra deddeebiin dhaga'amu keessaa tokkodha. Haala kanaan Sadaasa 13 bara 2023 dhalattoonni Oromoo dhiittaa mootummaa abbaa irreetti raawwatamu baqachuuf gara Saawud Arabiyaatti dooniin imalaa osoo jiranii dooniin ittiin garagaluun namoonni lakkoofsaan 100 ol ta'an akka bishaaniin nyaataman maddeen himaniiru. Namoonni bishaaniin nyaataman kunneen hanga ammaatti reeffi isaanii illee akka hin kaafamne kan eerame yoo ta'u, namoota bishaaniin nyaataman kana keessaa kan maqaan argame muraasni Faaxumaa Muhammad Umar, Haliimaa Jaafar, Qamaraa Muhee, Immet Anshaa Ummee, Anshaa Shumuu
kanneen jedhaman keessatti akka argamanis maddeen himaniiru. Kanneen lubbuu darbaniif jannatawwaa maatii fi hiriyoota isaanii maraaf jajjabina halaatu jenna. Odeeffannoo biyya alaa irraa qabnuun Ameerikaan loltoonni Hamaas hospitaala Al-Shifaa jalaa wiirtuu ajajaa waraanaa akka qabdu himte. Waraana bifa addaan dhiyeenya Israa'elii fi Filisxeemota gidduutti dhalate kan baatilee lakkoofsisaa jiru miidhaan lubbuu hedduun dhaqqabaa jira. Balaa kanaan Israa'el hospitaala haleeluun gaaga'ama hamaa geessisuu ishee fi seera waraanaa idil-addunyaa cabsiteetti jedhamuun kumni itti qabamaa jira. Dhimma kana Israa'el kan hin fudhanne yoo ta'u, faallaa dubbii ittiin jedhamu hospitaala Gaasaa keessa jiraniif deeggarsa adda addaa akka dhiyeessaa jirtu Israa'el himti. Waayilaa fi michuu amanamaa Israa'el kan taate Ameerikaan tibbana dhimma kanaan wal qabatee deebii laatteen ammoo Hamaas wiirtuu ajajaa waraanaa hospitaala Al-Shifaa jalaa qabaa jechuun hubachiiste. Tarii dubbiin Ameerikaa kun hospitaalli kun rukutamuun akka loltoota Hamaas rukutuutti akka ilaalamu yaada akeeku qaba. Dubbii himaan nageenya biyyaalessaa US Joon Kirbii hidhattooti Hamaas achitti meeshaa kuufachuu fi Israa'el haleeluufis qophaa'u himaniiru. Ameerikaan yeroo jalqabaa fi dubbii michuun ishee dhiyoo Israa'el jedhaa turte kan mirkaneessite, Hamaas garuu ni waakkatti. Dubbiin US kun yeroo Israa'el lammiilee nagaa hospitaala keessa jiran akka eegdu dhiibbaan itti cimetti dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden hospitaalli Al-Shifaa lola hamaa itti dhiyeenya jirurraa sirriitti eegamuu qabaa jechuun dubbataniiru. Gama kaaniin ministeerri muummee UK Riishi Suunaak gama isaaniin Israa'el akkaataa seera idil-addunyaan socho'uu qabdi jedhan. Guyyoota muraasa darban bakki naannaa hospitaala guddicha Gaasaa keessaa kun iddoo lolli cimaan itti adeemsifamu ta'eera. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman achitti akka daahatan amanama. Obbo Kirbii Ameerikaan odeeffannoo tikaa ofii akka qabduu fi kun maddeen garaagaraa irraa akka walitti qabame akka ta'e ibsanii dubbii isaaniin Hamaasii fi Islaamik Jihaad sochii waraanaa fi kanneen ugguran dhoksuuf hospitaalota Gaazaa istiriippii jiranii fi ulaawwan jala jiran akka fayyadaman akeekan. Kana dura garuu bulchiinsi Ameerikaa dhimma kanaaf madda ofii akka hin qabne hin mirkaneessinee ture. Hamaasii fi miseensonni Islaamik Jihaad magaalaa Gaazaa Al-Shifaa keessatti wiirtuu ajajaa fi hordoffii qabu jedhan. Meeshaa achi keessa kuusatanii akkasumas opereeshinii waraanaa Israa'eliif deebii kennuuf qophii taasisaniiru jedhan. Akka qondaala Ameerikaa kanaatti Hamaas uummata nagaa keessa gad fagaatee waan socho'uuf opereeshiniin waraanaa Israa'el taasistuu ishii rakkisuu mala. Ifa gochuuf qilleensarra hospitaala haleeluu hin deeggarru, akkasumas hospitaala namoonni nagaa gargaarsa fedhan dhukkubsatan yaala argachuuf deeman keessa lola arguu hin feenu. Hospitaallii fi dhukkubsattoonni eegamuu qabaa jedhaniiru. Dabaluunis wanti Hamaas raawwate itti gaafatama Israa'el lammiilee nagaa tiksuu qabdu hin xiqqeessu jechuun dubbatanii. Oduudhumaatiin pirezidaantonni Ameerikaa fi Chaayinaa dhimmoota waloo irratti wal arganii mari'ataniiru. Pirezidaanti Joo Baayiden gita isaanii kan Chaayinaa Shii Jinpiing Kaalifoorniyaa magaalaa Saan Firaansiskoo keessatti kaleessa wal arganii mari'ataniiru. Ameerikaan Taayiwaan waan gargaartuuf jecha Chaayinaan hariiroo waraanaa Ameerikaa wajjin qabdu adda kuttee turte. Erga waggaa tokkooti mataan biyyoota lamaan kanaa yeroo jalqabaaf amma kan wal arganii dubbatan. Pirezidaantonni lamaan kun hariiroo waraanaa qaban deebisanii eegaluuf akkasumas dhimma baala sammuu namaa adoochuu fi kalaqaa irratti waliin hojjechuuf walii galaniiru kan jedhe Rooyiters ture. Hooggantoonni lamaan ibsa waloo kaleessa kennaniin muddama biyyoota isaanii jidduu jirtus gabbeessuuf ifatti akka eegalan beeksisaniiru. Joo Baayiden kanaa booda dhimmoota waloo irratti hooggantoonni lamaan kallattiin waliin dubbachuuf walii galuu isaanii ibsa sana keessatti caqasaniiru. Guddina dinagdeetiin sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa qabatanii kan jiran Ameerikaa fi Chaayinaan gama kalaqaan dinagdee humna waraanaa akkasumas waltajjii dippiloomaasii siyaasaa addunyaa irratti olaantummaa qabaachuuf wal morkataa akka jiran beekama. Afayyaa'ii mana maree Ameerikaa kan turan Naansii Poolis bara dabre Taayiwaan daawwannaan Chaayinaan akka malee aartee hariiroo waraanaa Ameerikaa wajjin qabdu adda kuttee turte. Ameerikaan Taayiwaan wajjin hariiroo waraanaa tolfachuuf irra deddeebitee yaalaa turteetti. Taayiwaan qaama kiyya kan jettu Chaayinaan ammoo kun birmadummaa kiyya irratti waan aggaamamedha abadan hin ta'uu jetti. Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa dabalatee biyyoonni Eeshiyaa Chaayinaa galaana irraan daangessan hedduun biyyattii irraa sodaa waan qabaniif akka dahootti Ameerikaatti hirkatanii jiraatu. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoo irraaf qabanne kana fakkaata. Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa naamsa keenya.